Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota keenya yaa rabbi eebiin baas yaa rabbi Allah satrii nuti tolchi jenne eebban eegalla. Egaan akkuma beekamutti daawwattoota hordoftoota keenya iccitii cimaa ajandaa baay'ee garaa nama nyaatu yookaan immoo nama gaddisiisudha. Namni tokko waa hin balleessaa ilma namaa ta'e kan hin dogongorre jiru. Akkasumas immoo dogongorri karaa hedduun mul'ata. Garuu dogongoroonni akka amma mul'ate kun dogongora alaa si galchuu, maatii keessaa si galchuu fi kan mataa akka ol qabattee hin deemne nama godhu hedduutu mul'ata. Akkuma argaa jirtan kanatti durbeen isin suuraa irratti argitan kun guyyaa har'aa ajandaa miidiyaa hawaasaa taate anillee irraa dubbachuuf dirqama natti ta'e. Maaltu irraa dubbachuuf dirqama natti ta'e? Mucattiin tuni beeytes osoo ta'ee osoo hin beekin badii kana yoo dalayde dogongora qabaachuun mala. Haa ta'uutii miidiyaa hawaasaa irratti akka itti haasamaa jiru akka intaloon tuni lubbuu ofii baastu akka itti of jibbiteetiniin addunyaa kanarraa garuu taasisanii jiran. Mucattiin tuni suuraan isii baangaalii hojjechiisu mul'atee jira. Kun dogongora isiiti. Tokkoffaa wayirraa eegallaa gorsa isiitii fi waa'ee isiitti osoo hin seeniin dogongora irraa haa dubbannu. Namni tokko keessayyuu ijoolleen Oromoo keessayyuu shamarran Oromoo miidiyaa hawaasaa kana waggoota dheeraaf hordofaa jirtan waa'ee baangaalitiin dubbii yoo ka'e garmalee ho'a. Ammootu lammiin biyya keetii osoo jiru lammiin biyya biraa jaalala osoo hin taane suuraalee akkanaa miidiyaa akkanaa irratti baasa jettee yaaduu osoo dandeessu dhiira maalummaa isaan beeynetti siixee sagaagalummaa hin taane wajji goote imma Oromoo bar namni badii hin qabne hin jiru ifan baane malee. Isa sani ka barbaadamu laalla. Amma fakkeenyaaf shamarreen Oromoo dhiira Oromoo wajji waan baay'ee balleessaa oolti. Hundi keenyaan beeyna kana. Garuu ifatti bahee wanta akkatti mul'atee jiru sattaramtee jirti jechuudha. Jireenya ofii masaajaan jiraata. Inni baangaalii wajjin ta'amee namni milkaa'aan garraatti hin jiru. Namni lammiin biyya biraa itti bu'e kisee hundee makkisaara. Suuraan isaa hin ba'a, viidiyoon isaa hin ba'a, ala kanaa gara kamaraate meeqatu jira, kan mootu sooshaal miidiyaa kanarraa bade meeqatu jira. Kanaaf yaa obboleettii tiyya. Yaa obboleessa kiyya dhalaan taatee dhiirri lammii biyya biraa jala fiidu of eeggannoo kee dagattee argite fedhiidha mungkin ruuza kana quuftallee beeytee ta'uu danda'a. Dubbiin amma waa'ee utii miti. Dursitee itti yaaduu isii barbaachisa sirrii miti. Lammii biyya biraa keessayyuu miidiyaa kanarra guyyaarraa dhageetti baangaalii yoo jedhan maaltu akkatti isaan gubee jedhaa baran. Amma haala kulli haalan balleessitee jirte yoo ta'e balleessitee jirta rakkoo hin qabu. Amma warri miidiyaa maa inni yoo obboleettii qabaatte yoo obboleessa qabaatte argitee akkasiin jinnii biraa keessa galtu akkana taate shallittiin intalli akkana abbaan argitaate mantaraqashee jechuun osoo hin ta'in gorsa obbolummaa kana dogongortee jirta akka irraa barattuuf akka namni biraa irraa baratuuf obboleettiin ta'e biraa gorsuu danda'uu qabna. Dubartiin mana madaam keessa dhugaa qabdi. Warra fakkeenyaaf Dubaayitti yoo amma xalabaan deemte amata lama amata sadii akka amata shanii teetta. Amata shanii kana si'oo isa taa'uun ulfaataa beekta. Amma baangaaliin kuni mungkin warra ala taa'u osoo hin ta'in zabanyaa mana sanii ta'uu mala warra zibaalaa fuudhu sana ta'uu mala isii ijaan dhiira argitee hin beekne wayita amma akkanaa kana argite dhugaa qabdi qabbaneeffatuu dandeessi. Garuu amma maa inni of eeggannoodha. Maa of eeggannoon cimsine suuraa maa sii godhamee suuraan qullaa hojii kaate jaarsa keentaan kuni fireendiidha. Argite walitti waa qabbaneeffachuu waan ta'eef suura irraa maaf of hin eeyne bor maqaan kiyya amma mee maatii ofii akkamitti ija akkamitti ilaalti laata. Osoo jaarsa sii ta'een rakkinaan qabu. Miti baangaalii hojii miti jaartii halaala waan taane fireendii hojii suuraa akkanaa kan ciisamu kan kophatti viidiyoo namtuuf of akkattuu akkanaatu mul'atu qaanyii guddaan. Yeroo hedduu wanta akkanaa kun Dubaayittiin deddeebi'aa Suudii hin jiru. Suudiin dhiiruma Oromootii fi dhalama Oromootu wal oofa warra Kaayiroo Suudii kun noormaalidha. Beerut, Bahareen, Dubai gisee hedduu baangaaliin nu daffaranii jiran gisee tokko barnullee dhugaa qabna wanni aaree akkatti miidiyaa irratti lolluuf shamarran keenya nu tuffatanii akkamitti baangaalii simatan waan jedhullee namatti dhagahama miira keenyallee bara hundumaafiyyuu obboleettii keenya yoo viidiyoo kiyya kana dhageeffachaa jiraatte balleessiteerta kun rakkoo miti erga balleessitee rabbi siyaasat taru namni sissattaraan jiru rabbi siyaasat taru garuu deebitee yoo dandeesse miidiyaa hawaasaatiin dhuftee balleesseen jira. Dogongoreen jira yaa uummata Oromoo ajandaa na gochuun isaati akka obboleettiin teeta biraa gorfamtuuf shamarran keenya
dogongoraan dogongore kana rakkoo an keessa ture kana akkasin muudanne hadaraa kee of eegii jedhiitiin nu haasa'i maaliif namni biraa sirraa barata ati balleessiteerta waan ta'eef namni biraa kan balleessineef ani shamarran keenya na dhibanii yeroo tokko tokko maaliif na dhibdan beeyta bara baraan argaa jirtan tigistii ta jedhan san irraa sun immoo adda dhiisika sun viidiyoo kaameraa girgiddaa afran irratti maxxanfatee kan sagaagalaa mul'atu adda yookaan kaarotiin isin himata yookaan shamarran sababa shamarran takkaalama shamarran gaggaariin meeqa mana madaam keessa ta'anii shamarran biyya arabaa akkana gaafa jedhaman si quuqa dhugaa dubbachuudhaaf obboleeyyan achi keessaa qabna obboleeyyan biyya alaatii qabna argite sababa nama takka sababa nama lama kaarotiin maqaan si bada baangaaliin maqaan si bada arabaan maqaan si bada yaa obboleettitti maaltu sitti hir'ate bar jireenya duniyaa sana keessatti rabbuu lubbuu teessan hin dararinaa jedhe yoo wanta akkanaa si darare galii obboleessa kiyya yoo oromoo dhabde yoo nama biyya keetti dhabde gali biyyatti heerumi maqaa ofiis hin nyaatin maqaa maatii kee hunda caalaa maqaa maatii keetitti ammalal ina namni biraa ka saalphate rakkoon qabaatti borii jaasha boonni qattee deebiteen hunaasofta maatii keeti yaaddeerta ollaan maal jedhan kasi cinqu hunda caalaa har'a obboleettiin yoo waa balleessite bar anatu itti waqqafama isii miti isiin balleessiteerti hajaa ofii baattee fedhii ofii guuttatteerti namni irraa haasa'ullee gijama isaa irraa haasa'a garuu biyyatti maatiin kee waqqafama intallee baluu bar akkasii intallee baluu akkatti odoo arabaan baa hojii ciiftu baangaaliyaan baa hojii ciiftu iddimee zalaalamii maatiin kee waqqafamee jiraata kan waqqasu nama osoo hin ta'in sammuu isaatu isa waqqasa intalli keenya akkana taateerani siin saalfatan gabaa namaa keessa dhaabbatuu hin danda'an dhugaa isinii hima mee amma mucattii tana maatiinis yoo arge yoo dhagaye akkamitti nama keessa gabbayee deema intala teessan guddisa akkatti balleessitan intalli abbaa ebaloo akkas taate gaafa jedhamu maatii miti firri isii bar mataa gasi caba dhugaa rabbi dubbachuudhaaf isii miti amma maatii mataan gadi deebi'aa jechuudha shamarran keenya hadaraa keessan of eegaa akka gizee hunda of eegaa maasa viidiyoo yoo waraabne badii balleessaa rakkoo san isintu itti gaafatama qabritti badiin balleessinaan ani isiniin hin jedhe balleessaa jirtan yeroo balleessitan kana maa of eeggannoon godhe amma fakkeenyaaf suuraan amma bahe kuni fedhisiitii wajji kaate akkana godhatte hin mul'ata dirqee dhoysee hin kaafte fedha isiitiin laaltee sana jette har'a isiin itti saalfattu fedhii wajji kaate gaafsan warri itti saalfatu maatii hiriyoota isii nuuyyuu itti saalfanna malee beerri dhalaan oromoo akkana jedhanii itti saalfanna dhugaa dubbachuuf kanaaf omaayyuu miti ati amma takka balleessite manni illee dhiifama sii godha rakkoon qabu sun kan dhiifamaa dantaadha sii galee hojii keetii waan ta'eef garuu immoo namoonni biraa akka biraatti fudhattanii harkaan afarsinaa hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa gorsa yoo arrabsitan yoo xiqqeessitan xixiqqoofte yoo kabraa jijjiiruu dandeessu kabraa jijjiirte dhufuu dandeessi ilaa amma fakkeenyaaf shamarran hedduu gisee waa balleessan dhufaniitiin yoo isaan baga jedhan irraa callisan gisee isiin jalaa callifte immoo ajandaan sun addeemaa jechuudha shamarran keenya daraa keessan qabeenya keenya dabarsitanii baangaaliin kenninaa dhaamsa qullaal akka oromummaatti dirqama nuti jaarsa kee ta'uu hin qabnu dirqama nuti fireendii kee ta'uu hin qabnu waan kana si dhorguuf oromoo waan taaneef akka namni biraa isin tuquun feenu hin hinaafnayyee akkasitti dhiisuu dandeessanii yoo hin hinaafne isin hin jedhu dhugaa isin himaa baran nama aarsa amma fakkeenyaaf biyya an jiru kana keessatti lammii biyya kanaan tuytu seerri hin dhoorgine warra biyya kanaatu itti sin dhiisne maaliif hin hinaafan kaa sirriidha bar nutillee akkasuma lammiin biyya biraa akka dhalaa ta'e na tuquun feenu dhalaman bee nama wayitaaramne yookaan namni biraa lakkafu dhaynee akka nama obboleettii maal irraa barbaadda minaamin jenna maaliif irraa dhoorgine bakka hin barbaachisu isinii galee kanaaf kana laaltanii gorfamuu qabdanii garuu shamarran keenya dhugaa yoo isinii hime tigistirraa kan gorfamne nama tokkorraa hin gorfamu ka tigistisu nama viidiyoon dhaabateetumaan akkuma nama fiilmii warra saalqunnamtii hojjetu wal oofaa ture namni sallaalee baay'ee saalfatee baay'ee rifate namni san erga sanii as viidiyoo kumaatama ala haqa yoo walii himuu taate viidiyoon iccitii miliyeenan nu bira ciisti garuu gad dhiisuun qaanyedha gad hin dhiisnu maaliif ta'ifa baate qofarraa dubbanna malee ta'ifa hin baane sattarree afaan kenna qabannee teenna sii galee tokkoffaa ittiin arrabsamtaa lamaffaa ittiin waqqasamtaa lamaffaa satrii nama dhoorgu waan jedhamu santu jira waan ta'eef kun amma miidiyaa hawaasatirra waan ba'eef dirqama namni keenya gorfamuu qabnaaf dubbachaa jirra malee waan akkanaatirraafuu dubbatuun qaanyidha bor argitee viidiyoo biraatu dhufa rakkoon viidiyoon tokkoo dhufte viidiyoo wal dhaltii beekta amma hangaan amma haasaa jiru kanatti yoon unboxing kiyya guutee jira viidiyoo iccitiitiin namni walitti aare jechuudha viidiyoo iccitii gisee akkanaa kana wal baasa nama tokkoon kanaafuu
balaan harree dhaltuu wadana dhuufisa ka'e ramusan balaan ammantaloo kana nama baay'ee fidee dhufa laala. Quba qabaadhaa miidiyaa kana. Rabbiin isin haa tartaruu hundaafuyyuu hojii kairii dalagaa isiniin jira ajandaa kana yoo dandeenye intas gabbeessinaa obboleeyyan kennan gorsinaa yoo didame immoo tuumaa gochuu hin dandeenyu gaa nuti kanuma isinii dhaamna nagaatti naa tura.